Godina Baha Shaggar aanaa dugdaatti kaabinoonni bilxiginnaa mana hidhaatti wal guuraa jiraachuun dhaga'ame. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Caasaan kaabinootaa fi tiksitoota murna bilxiginnaa sadarkaa gadi irraa kaasee hanga sadarkaa walitti jiran karoorrii fi tarsiimoon ittiin empaayeratti ijaaran harkaa diigamuun wal shakkii fi ilaalcha garaagaraa walitti maxxansuun mana hidhaatti wal guuruu fi keessoo isaaniitti wal falmii guddaan dhalatee jira. Bifuma kanaan godina Baha Shaggar aanaa dugdaa keessatti kaabinoonni bilxiginnaa caasaa isaanii sadarkaa gandaarraa kaasee hanga aanaatti diigamee jiru keessatti uummanni Oromoo bakka caasaan sirnichaan hin jirre kanatti caasaa mataa isaa gadi dhaabbachuun nageenya naannoo isaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee tikfachaa jirutti kaabinoonni humna waraanaa gargaaramnee gandoota aanaa dugdaa jala jiran hundumaa keessatti caasaa keenya deebisnee ijaaruun gadi dhaabna jedhuun yaadotni yoo dhiyaatan mormii fi wal falmii guddaan gidduu isaaniitti uumamuun kaabinoonni aanichaa mana hidhaatti wal darbachaa jiraachuun baramee jira. Kaabinoonni aanichaa gara gandoota baadiyyaa caasaan keenya keessaa diigametti deemnee ijaaruu hin dandeenyu jechuun mormii kaasuunii fi sodaa oboo akka qaban dubbachuun waldura waan dhaabbataniif namootni shakkamanii hidhaman keessaa obbo Leencoo Boobbee itti gaafatamaa waajjira bishaan aanaa dugdaa, obbo Badhaadhaa Cimdii itti gaafatamaa milishaa fi obbo Lammachaa Bantii itti gaafatamaa waajjira hawaasummaa yoo ta'an kaabinoonni kun harkuma waliin nyaachaa turaniin mana hidhaa keessatti doorsifamuu fi dararaa hamaan irra ga'aa jiraachuu maddeen himan. Kana malees kaabinoota sabboonummaa fi quuqama Oromummaa qaban doorsisuu fi maqaa garaagaraatti maxxansuu irraan kan ka'e wal gaarreeffannaa fi dhibdeen caasaa bilxiginnaanichaa keessa jiru babal'achaa deemuun bilxiginnaan raafamaamaa keessa jiraachuu odeessi keessoo isaaniitii ba'u ni addeessa. Magaalaa Duukam keessatti hidhaan dargaggoota Oromoo irratti fuulleeffatee jabaachuu maddeen keenya himanim. Jaalbisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessiti. Oromummaan yakka ittiin hidhamanii gidirfamuun dhaddacha seeraatti dhiyaatanii murtii adabbii fudhatan ta'uun keeyyata yakka impaayera Itoophiyaa keessatti ifatti barraa'uu baatus waggoota dheeraatiif abbootii irree impaayeratti koloneeffatanii hojiitti hiikamaa turee fi har'as barbittaa koloneel Abiyyi Ahmad keessatti dhimma itti ba'amaa jira. Haaluma kanaan handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira gabaabaa irratti argamtu magaalaa Dukaam keessatti dargaggoota jiruu isaanii jijjiiruuf goleewwan Oromiyaa garaagaraa irraa magaalittii galuun mana kireeffatanii hojii waarshaa fi dalagaa guyyaa birootti bobba'uun jiraatan sababa tokko malee eenyummaa isaaniin yakkuun tikoonni bilxiginnaa funaananii achi buutee dhabamsiisaa jiraachuu maddeen magaalittii gabaasan. Gocha hanas waxabajjii 14/2023 guyyaa keessaa tilmaama sa'a 7 irratti poolisootaa fi tikoonni piipii magaalaa Dukaam dargaggoota Addisuu Abbabaa Roobaa Maalkaa fi Araarsaa Raajii Guutaa jedhaman mana isaan kireeffatanii jiraatan keessaa butuun achi buutee dhabamsiifamuu naga ammaatillee eessatti akka isaan geessaman adda hin bahin jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Miseensonni waraana bilxiginnaa 24 lixa Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Jaalmurteessaa Bantii waan qindeeffate qaba. Miseensonni waraana bilisiginnaa Oromiyaa keessatti dirqama fudhatanii bobba'anii jiran kaayyoo murni bilisiginnaa maqaa duula waboo balleessina jedhuun uummata Oromoo ajjeesaa fi qabeenya isaa barbadeessaa jiru mormuun qawwee fi hidhannoo isaanii qabachuun wabootti harka kennachuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaanis torbee kana keessa mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatirraa loltoonni Abiyyi Ahmad 2 qawwee fi hidhannoo guutuu waliin wabootti kan makaman yoo ta'u, Baha Wallaggaa loltoonni 3 hidhannoo guutuun wabootti makamanii jiru. Lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu irraa loltoonni PP 2 akkasumas aanaa Qondaalaa irraa loltoonni 3 torbee kana keessa gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Waraanni faashistii PP sabaan Oromoo ta'an mooraa sirna Oromummaa balfoo bilisiginnaa ganuun wabootti makamuu itti fufuun torbeedhuma kana keessa godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii bulchiinsa magaalaa Buriirraa loltoonni 5 fi aanuma Gidaamii magaalaa Qellem irraa loltoonni 6 qawwee fi hidhannoo isaanii waliin wabootti kan makaman yoo ta'u, aanaa Yamalogii Walalirraas loltoonni 3 sirnicha ganuun gara qabsoo saba isaaniitti deebi'anii jiru. Loltoonni bilisiginnaa duraanii kun erga gooticha waraana bilisummaa Oromoo bira ga'anii simannaa taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo Abiyyi Ahmadiin aangoo irratti tiksuuf bu'aa tokko malee lubbuu dhabaa jiran daandii badiisarraa deebuun qawwee fi hidhannoo mooraa diinaa keessaa baasuun wabootti akka makaman dhaamaniiru. Godina Arsii Bahaa bulchiinsa magaalaa Sallaa keessatti kaabinoonni sodaa waraana bilisummaa Oromoon raafamaa jiraachuun barame. Dabalata isaaf jaalmaatii qabsoo. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna isaa Oromiyaa goleelee mara keessatti jabeessuun tiksoota impaayera Itoophiyaa siyaasaa fi waraana jabeessuu irratti hojjechuun gabrummaa uummata Oromoo bulchuu barbaadan irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhachuu erga jabeesse gandootaa fi magaalota aanota irra dabree godinaalee fi magaalaa Finfinnee raafamaa jirti. Haala kanaanis sochii jabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba Bahaa keessa socho'u gaggeessaa jiruun kan rifatan kaabinoonni aanaa Arsii Bahaa hedduun magaalaa Sallaa galanii turan. Yeroo ammaa leenjichi humna isaa jabeessuun godinicha keessa socho'uu waan itti fufeef kaabinoonni godinaa fi aanaalee godina Arsii Bahaa hedduun magaalaa Adaamaa irraa deddeebi'anii hojjechaa akka jiranii fi gariin mana isaanii dhiisanii hoteela magaalaa Sallaa keessa bubbulaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Sababa woboon jabaachuun humna aanota irra jiran adabee sochii dhorkeef jecha caasaan bilisiginnaa godinaa fi magaalaa kana keessa maaddeeffatanii jiran raafamuu fi hojiin mootummaa sanaan hojjetamaa kan jirres itti dabaluun ibsaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree keessatti waraanni faashistii bilxiginnaa qonnaan bulaa tokko hidhuun qabeenya isaas saamane. Jaalli Mooraa Faayisaa dabalata qaba. Ilmaan Oromoo Oromummaan yakkee hidhuu fi ajjeesuun qabsoo uummata bal'aan geggeeffamaa jiru laamsheessuu fi duubatti harkisee bu'aa siyaasaa irraa sharafachuuf karoora fi sagantaa qindoomina qabuun hojjechaa turus ajjeechaa akkasumas gidiraan ilmaan Oromoo saala fi umuriin osoo adda hin qoodin taasifamu kasaaraa malee bu'aa argamsiiseef hin qabu. Murni badiisaa irraa barachuu hin dandeenye biltsiginnaan darraa ilmaan Oromoo irraan ga'utti fufuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree ganda babal'aa keessatti
Dheengadda waxabajjii 14 2023 maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoon bobbaa taasisan qonnaan bulaa tokko qabaniidhuun qabeenya isaa saamuu maddeen gabaasan. Qonnaan bulaan waqtii qonnaa kanatti yeroo itti hojii qonnaatti bobba'uun jiruu fi jireenya isaa egereef tattaafatutti obbo Abdii Saaxannaa qabeenya isaa saamanii isas mana hidhaatti darbachuun dararaa jiru. Namni obbo Abdii Saaxannaa jedhamu kun nama siyaasa kam keessatti iyyuu hirmaatee hin beekne fi uummata naannoo isaa biratti jaalatamummaa akka qabu maddeen dabaluun ibsuun sababa inni mana hidhaatti darbatameef maatiin rakkachaa jiraachuu himaniiru. Mootummaa naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa keessatti haala sukkanneessaan ilma Oromoo tokkoo fi dhalataa Tigraay tokko yoo ajjeesan kibba Oromiyaa aanaa Sabbaa Boruuttis dargaggoo tokko ajjeesan. Dabalata isaaf Jaalgalma Oromoo. Ilmaan Oromoo baroota dheeraaf jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuuf naannolee Impaayiritti heesa baay'inaan faca'anii argaman yoo ta'u aadaaf safuu sabaaf sablammoota Impaayiritti habajuun nagaa waliin jiraachaa haturan ta'ullee bar bulchiinsa murna Abbaa Irree Koloneel Abiyyi Ahmed garuu Oromummaa isaaniitiin yakkamuun guyyaa guyyaan akka baalaa harca'aa oolan. Haaluma kanaan guyyaa halee jechuun waxabajjii 16 bar 2023 magaalaa Gambeellaa naannoo Abol jedhamuun beekamu dargaggoo Oromoo Daawit Girmaa jedhamu adoonni bajaajii oofu jiru keessaa buusuun cuubeen qaqqalanii ijjeesuun biraa deemanii jedhan jiraattota ilaan argan. Dargaggoon kun dhaloota lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo yoo ta'u yeroo dheeraaf magaalaa sun keessatti hojii bajaajii oofuutiin of jiraachisaa hatur ta'u jiraattoti dabaluun dubbatan. Akkasuma guyyum kalee hadhalata naannoo Tigraay ta'ee hojii daldala qullubbii irraa bobba'uun ka hojjechaa ture lafuminne hojii qullubbii isaa hojjechuu jiru magaalaa Gambeellaa keessa saba Anyuwa jedhamuun akka ijjeefam dubbatan. Kibba Oromiyaa aanaa Sabbaa Boruu Gandilollittuu halees waxabajjii 16 waraani faashisti PP ilma Oromoo maqaan isaa Alaaha Gammadaa jedhaman dhaquummaati biraa gayyaamanii badii tokko malee rasaasitti roobsuun ijjeesanii jiran. Ilmaan Oromoo bar bulchiinsa biltsiginnaa lafsocho'an cufaa wabii jireenyaa dhabuun gochisuu haneessan Oromiyaa heessaaf naannolee Impaayiritti keessatti irraan raawwatamuu jiru guyyaa guyyaan dabaluu jiraachuuf uummati rakkoof gidiraama heeggaluu jiran. Godina Boranaa aanaa Moyyaalee keessatti PP'n konkolaataadhaan daa'ima tokko rukutee deemuun uummanni daandii Moyyaalee fi Finfinnee wal qunnamsiisuu cufan. Dabalata isaaf Jaaleeraan Gameessaa. Sirni ergama Impaayera Itoophiyaa tiksuu malee fayyaa fi faayidaa uummataaf dursa hin kennine bilxiginnaan godina Boranaa keessatti konkolaataan daa'ima namaa rukutanii deemuun uummanni bulchiinsa bakka sanaatti iyyatuuf caasaan sirnichaa birmachuu fi waan dideef uummanni mufachuun daandii guddicha Moyyaalee Finfinnee wal qunnamsiisu cufee ture. Kaleessa waxabajjii 16 2023 aanaa Moyyaalee ganda Biiqqaa Ollaa Liiban Huqqaatti konkolaataan PP aanaa Moyyaalee keessatti daa'ima diidoo maallichaa rukutee deemuun uummata mufachiiseera. Daa'imni konkolaataa PP rukutames du'aaf jireenya gidduu kan jiru yoo ta'u battaluma sanatti uummanni bulchiinsa bakka sanaatti himus qaamonni bulchiinsaa uummataaf deebii kennuu diduun dallansuu uumameen uummanni daandii cufuu maddeen keenya gabaasaniiru. Haaluma kanaan uummatichi fincilee daandii cufuun daandiin guddichi Moyyaalee fi Finfinnee wal qunnamsiisu cufamuun ganamaa hanga galgalaatti sochiin konkolaataa dhaabbatee oolee jira. Dabballoonni PP poolisoonni sirnichaa lubbuu namaa akka baraaraniif waamanii dhufuu didan sababa karaan cufameef bifa jaarsummaan uummata kadhachaa turu maddeen keenya Moyyaalee irraa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qabannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Sabiyatin durfamneeti leetu waraanaaf kaa akka safuuni bitameetti ilaaluu yaa kondaala mariike dhaabaan doorii gayiiti waraanii waraansi yaa gadooma akka jaarraa 12 kuna jaarri kuraalee oolee kuraacha goolee kuraalee oolee gadaan Oromoo kuraalee oolee adabaman kuraalee oolee siyaasaaf safuu kuraalee oolee na bulchiinsa kuraalee oolee gadaan Oromoo kuraalee oolee na dambaasii kuraalee oolee kamaama